maashaallah bareedaadha. Waan gaarii shabaqa kiyya ta'e hin beeku ani. Inshaallah wallahi masgiida mana rabbii ijaaruu waan bareedarra hirmaannaa bareedarra jirtanii. Inshaallah anis hajaawatu na jira. Anaafillee du'aa inaa godhaa haadha xiyyaa mana ijaaruu barbaada. Qarshii 5,000 fi 400 birrii Itoophiyaa isinii galcha. Inshaallah du'aa inaa godhaa anallee akka rabbiin haadha xiyyaallee gannaa dhaabu haadha xiyyaa mana ijaaruu barbaada. Kanatu na jira isiniin jedha. Maashaallah akkaawuntiin jala kanaanin fudhatta inshaallah. Baabaan Nuuraddiin maxxansanii. Amiin amiin. Akkaawuntii baabaan Nuuraddiin maxxansee fudhadhu ishii. Maqaan eenyu jedha maqaan eenyu jedha akkaawuntii kaata qabadhee jira isin jala taa'e. Masjiida Najjaashii masjiida Najjaashii. Masgiida Najaashii jedha maqaan jechuudha. Deenii akkasirratti hin taane ofirraa galchi ishii. Inshaallah hin galcha inshaallah. Ishii galatoomna. Ustaz Obsaati deemaa du'aayee godhaaf. Ustaz Obsaa niitorkiin akka rabbi beeku godhaaraan na fakkaate. Abdul Jabbar banadhaa du'aayee godhaaf Abdul Jabbar. Bu'aa deebi'a. Sagaleen hin ciccita. Abdul Jabbar. Abdul Jabbar banadhaa du'aayee godhaaf. Ajaa'iba! Obboleettiin diyamaa jette obboleettiin Kun teenya. akkaataa iluu nuufiti jettaniitti sheer godhee isinii fidee. Allahu akbar! Adda nama jabaa dhufe malee. Nama jabaa mana nama jabaatitti ji'a jabaa waa'ee jabaa fakkeenya mee Hojii laala. jabaarratti walitti himuun. Mana nama jabaa ji'a jabaa nama jabaa. Leenca. Allahu Nama akbar! leenca. Leenji maarree bakka itti dhufu hojii isaa. Oromoon leenca qabdu keessaa isuma qabdi wallah. Allah. Rabbi ol si hafuudhu. Amiin amiin amiin. Iluu kiyya Rabbi ol si hafuudhu. Amiin amiin. Du'aa inta Shee Abdul Jabbaari. Baga nuu dhufte. السلام عليكم. Waalaikum salaam. أنا واحد شيء نقول يا هذه اللي بيكو مالك Wallahi iluutti sheer nu godhimeeti iluu barbaanna jedhaniituma jennaanuma bakka qoyaa sheeritti isinii godhaalee si barreessuullee sodaadheettuma sheer si godhe. Ilulleen osoo jabaa kenna sanitti asilitti sheer nuu godhe silaa ima feena sanillee. Aya. Yaa. Inni fakkaatu waamaa godhamu. Iluu yaa gargaarsa masgiidaa wayii irra jiranii. Allahu akbar! Masgiida naannoo Arbaa Guuguu wayiiti hin beekta yeroo san yeroo amma waa'ee uummata shirkaatiin wal qabatee yeroo san nageenyi naannoo sanii waa baay'ee babbadee waa baay'ee tuyyuu badee jedhee amma uummanni san jechuudha. Asuma ammee ustaasni isin sitti haa himanii waan sanii fi dhiqqoo isii hamma dandeenye jennuun bira dhaabanna minaamina jenneetumaani amma rabbi laaffisetti. Itti himamee ustaaza dubbadhaa. Jechi kama waan ofii kana iluu kenna wanti dhufeessa keetti irratti gammanneef waan biraatii miti dalagaatee jaalanne dalagaa agartee isin kaleessa khayrii dalaydan jaalanne maaliif jennaani magaala masjidni kuni haqiiqatan yoo wallahi dhugaa isaa isinitti hin boottan isin hundi hin boottan wallahi Nuuraddiin hin boo'e deengatta Nuuraddiin baaban wallahi ni boo'e wallahi Arbaa Guuguun keessa magaalaa Boomsa ganda duwwaa tokko jira masjidni kun masjida Najaashii kun. Asiin dura sabbatarraa dubartoota fi haadholeen magaalaa yaate arsii kiristaana hin jenne arsii amaara hin jenne qarshii 50 agartee dubartii sabbatarraa hiitee masjida kana ijaarradhaa jettee wallahi arjoomaa turte. Maarree gaafa kaanii dhufee haalli nageenyaa biyya baxaabbatee achumaan dhaabate gara waggaa 5tti. Feerroot qixxeen bitamee achumatti hafe.
amma abbootiin gabaree waa midhaan wayii walitti bobbocee haga kuntaala 15 walitti guurte ammallee odoo isaa kara guuraa jiran nama wayii oduma isaan arjoomsisaa jiran hinidha sheeka keenya Sheekh Ibraahimi masjidni asumatti hafee abboonsa keessa masjida agartee masjidnummaan jedhamu masjida lama isa keessa yoo akkaataan qabu kun wallaahi ummanni islaamaa rakkoo dachillee qabu rakkoo birri qaba rakkoo salaata lee qabu ummanni sun akka malee ibaadata wallaahi kanaaf namni sagalee takka hawaasa sanii ta'e hin jiru kanaaf haalli nageenyaa irra dha'ee ummanni keenya akkasitti rakkataa jira rakkannee isinitti gabbaane nu fudhadhaa har'a qofaa miti hanga agartee masjidni sun ijaaramutti Nuuraddiin isin wajjin jira jette haati waan ofillee isin wajjin jira jette ilulleen akka nu wajjin jiraate asaantii fi masoota mubaarak musaa mallee dhiyootan itti mee jennaan dhukkuba inshallah isin guyyaa qabaanu jedhe akka aslitti illee nu himtanii nu birmattanii ummanni sun wallaahi lafatti salaataa jira hunda sa'aatii ammaa kana keessatti lafatti salaataa jira roobni itti roobaa jira caamni agartee aduun akkasitti itti wanni jira dubartii wallaahi ilmoolee qabattee dukkana keessa salaataa jirte waan taateef akka dubara dhaabbatta maqaa rabbiitiin isin gaafanna asumaan inshallah taan itti deebi'a inshallah dubbiin teessan ustaaza yoo haftuun jiraate homaa ta'uun qaban maaliif haftuun qabne obboleessi kiyya Nuuraddiin faa laayivii achirraa dabarsinee fi waan achi jiru sanan isaatu hatta kuusaa jiru hunda keessa deemnee waan jiru hunda isaatu laalaniitiin turanii tolchaniitiin garteetiin hubataniitiin jennaan ummanni kun ummata gargaara sagartee haqa godhatu gargaaramuu qaban jennaan as nu baasanii nullee as nu baasaniitiin haga sadarkaa kanaatti as nu fidanii ammallee immoo sadarkaa irra jirru kanarrallee sadarkaa garteetiin qaama dhimmi ilaalu guutuu garteetiin dhimmi kenna nu gaheetiin akka barbaachisutti itti nu deemanii isaantu itti nu deema nama itti dhufaniitiin jedhaniitti uf kennan malee akkanatti itti nu deeme jedhanii ni garteetiin itti himan inshallah dhagaan jedhanii inshallah akkanuma yoo kenna inshallah Iya kalau inshallah sembra jirra haati faate illee jirti Nuuraddiin illee jira akkasuma guyyaa nama maraa himanii yoo isinii qaban bareedan ta'uudha. Support sen goona inshallah waan takka bicha support sen goone dhiifnu hin qabnu yeroo maraa support nu godhaatan warra jara jirtanne waan dandeettan bira dhaabbadhaa jedha akka mataa kiyyaan waan danda'e support sen goona himuna qarqaarsa dhiifnee jirra ayyuu nuti garuu masjidni keerii qaba ajrii waan argannuuf hin qarqaarsa lafidash gooneedha ka masjidaa kana gara masjidaa kana deebinaa yoominu baay'ee sakkee ini nunggu apa? Insyaallah. Support kan. Mas irratti waan ergana aku mau waan danda'u amma sini erga rasiti sini erga insyaallah. Mau melazim magala ko ba? Insyaallah. Wallahi karyan ini. Ilu bala sini ko Syekh Abdul Salam. Syekh Abdul Salam dawa wallahi dubbii tana tenne Rakkoo qabu kiyya akkuma sitti godhati yoo maqaa dhooftellee yoo dha'uu baattellee kan ta'e ni taati. Yoo maqaa dhooftellee yoo maqaa dha'uu baattellee kan ta'e karaa kan ni taati. Akkanuma oofiyattaa miti kiyya maqaan dha'ini rakkoon qabu. Anam gaafa biraallee isin gargaara rakkoo. Akkuma sitti tole godhati. Ayyesh insyaallah kuma shantama sini ergan dio agak semua aja amma Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar wallahi doai ko dafre wallahi beta tumura belu kenna Syekh Abdul Salam guyyaa itti noo qaba isin bira dhaabanna arra barnootatti jirra jedhanii dheengadda nu bira deeman sheeyni keenya Syekh Abdul Salam daa'ii guddaan sheeyni keenya Sheekh Amiin Ibrollee timnee jennaan ummata sanni beeka haalli nageenya furjaajessuu wajjin isin bira dhaabanna guyyaatti nu godha jedhan osuma nuti guyyaa sheeyni keenya Sheekh Abdul Qaadir haja kana baay'ee miti Sheekh Hajji Maanoo haga sadarkaa federaalaatti namni kun hundi qaba maaliif guyyaatti nu godha jechuun keessirri haadha waan ofiin guyyaatti nu qabe osuma jennu ijoolleen akkaawuntii jennaan asumaan itti seenne malee guyyaan guddaan fuula keenya dura jira inshallah si rabbi gaditti si abdanna inshallah sani guyyaa san daa'ina kana kun illee hin dhufan jennee abdii qabna waan taateef ijoolleen akkaawuntii jennaan asumaan eegallee Nuuraddiin illee asin ol nutti seenani inshallah waan kee rabbi haa dubbatu Sheekh Abdul Jabbar du'aa yaa godhaniif Allah ta'ala Jabbar du'aa godhaa Allahu akbar ilu kuma shantama masjida galchiteemi mucaan kun bakka ga'e hundatti wallahi angaru ijaanillee isallee argeellee beeku
garuu hirmaannaa isaa jala bu'ee ni hordofaa yeroo haadha faaxee fa'aa wajjin hirmaatan yeroo nama gargaaran hirmaannaa isaa adda min jaaladhaani garuu bifa isaa hin beeku so akkanatti illee zaahirallee natti dhufe jechuudha. Rabbii jecha si jaaladhe ati khayrii ati dalagachuuf jecha si jaaladhe aboo bismillaahi iluu rabbi umrii dheertuu si haa kennu duniyaa tantee keessa barakaa rabbi si haa kaa'u rabbi ol si haa fudhamu abboo ati masjiidaaf 50 baaftee kenniteemi. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar duniyaa Usmaan ibn Affaan kenne san rabbi si haa kennu abboo duniyaa ati keessatti hara baafattee tahajjiidhaan dhattee eegisaniidhaan rakkata hunda si biratti ganda rakkataan hara itti baafatu rabbi si haa godhu abboo makfaafayaa eegisaniidhaan rakkata nama yatiima eegisanii mataa qabu nama yatiima yaadatu nama addattuu masjiida ijaaru rabbi si haa godhu hadda 50 nuu kenniteemi nama miliyeena 50 kennu rabbi si haa godhu abboo rabbi ol si haa fuudhu iluu rabbi si mul'isee rabbi gasin deebisin abboo homaas hin danda'in abboo tee oluma haa taatu wallaahi teellee haadha faaxeellee abboo rabbi waan keessan haa dubbatu isiinlee laalta ufiitii khayrii dalagattee isallee fiddee khayrii dalasiifte man dalla alaa khayrin jedhanii nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam abboo wallaahi waan keessan rabbi haa dubbatu homaa isin hin danda'in hisdiin homaa namni hamtuu isinitti yaade saree jedhutti rabbi haa taasu isin ammoo goobana rabbi haa godhu abboo goobana dukkana keessaallee mul'atu rabbi isin haa godhu hidaayaa ofii rabbi isin haa kennu kaatimaa keessan rabbi haa tolchu kalaama keessan rabbi haa bareechisu abboo teettanillee deemtanillee rabbi isin haa bareechisu hamtuu rabbi isin irraa haa qabu wallaahi rabbi isin haa gammachiisu akka nu hadha isin irraa gammanne kanatti ilaahiin isin irraa gammadee waan isin sadaqatan waan isin dalagattan hunda isin irraa qeebalee abboo milkii jiini kun qabu rabbiin nama argatu rabbi isin haa taasu yaa rabbi milkii warra milkaahee ji'a ramadaanaa kana keessa milkaahee keessa rabbi isin haa oolchu Allahu akbar Allahu akbar tama jalqabdan ji'a ramadaanaa keessa masjiidaan eegaltanii abboo Allahu akbar kama dhufe eegisanii goonni kenna goonni baddaa baalee 50 jedheemi mataa ol nu qabe Allah yaa rabbi waan iluu yaa rabbi dubbadhu waa'ee mujattii teennata duratti haadhatii yaa mana ijaaraa jira du'aayii naa godhaa jetteemi mujattii rabbi manaa fi mana si haa ijaaru manaa mana illee rabbi sitti haa godhu mujattii isa rabbi yaadaan muraada si haa gootuuf wallaahi mujattii san mana san maal gootii mukaan ijaartii miti tama dhagaanuu ijaartee haadha ofiitti galfatu rabbi haa taasisuuf. Mucaa duratti eegasaniidha boromsa irra jira yuunivarsiitii jira qormaata na eeggataa jira qormaanni duniyaadhaa gabaabduudha ta'a akiraatu isa eeggataa jirti maal godhaa qormaata duniyaa tanaaf yaadda haa mitiiti izni rabbiitiin wanti inni deebise hundi deebii haa taatuuf abbo. Oolii rabbi Amiin. Ustaaz Raayyaa ol nu harkisaamee bada jiran waan ofii Ustaaz Raayyaan jala kana jira ol harkisaanii. Ustaaz Raayyaa mee seenaa Allahu akbar. Ustaaz Raayyaa natti hin fakkaatu mana maqaa isaatiin banate malee. Wallahi maqaa nama guddaatiin banatanii aboo rabbi waan keessan haa dubbatu koo rabbi isin haamil keessu mee falyatanaafasil mutanaafisuuna jettan namni gurri kiyya fagoo haa gahu jettan akka iluutti mee ol bahi waan dandeette 10,000 5,000 20,000 irra siibuuf naatiin mee namni akka iluu kanatti nu gammachiiftu ol nu bahi laakfata tokko tokko barreessa. Allahu akbar Allahu akbar Abu Hajara seenaa Faamilii laakota takka takka barreeffadhaa ola seenaa yoo dadhabdaniitiin jettan guyyaa itti aanullee ni jira. Du'aayii keessatti hirmaadhaa oma dandeettan niyyadhaa ola seenaati du'aayii tana fudhadhaa gabbu'aa. Oma dandeettan bira dhaabbadhaa. Yaa Abdul Jabbaar. Waa jechuu fedhe. jedhaa Wanni jechuu fedhe wallahi haqiiqatti masjiida sanitti ani namni narra itti aanu hin jira jedheetiniin hin yaadu miseensa masjiida sanii taheetiniin akka nama garteetiniin madaa fi miidhaa bakka san jiru beekutitti illee
Ani amma dhugatti waan jedhuun qabu. Gammachuu adda gammade gaha amma gammadeetiin hin jedhe wallaahi. Homaa akka jedheetiin hin ibsadhu wallaale amma maaliif beeytu birrii fi miti namni wanni gammadu. Wannumti namni sun itti jiru wanta itti jirtu gaafa dhageettii si godhateetiin bakka ati barbaaddu san si gahu wallaahi gammachuu adda gammadu. Ani sadarkaa amma irra jirru kana haga sadarkaa kanaatitti masjiidni kenna. Magaalaa Abboomsa Arbaa Guuguu keessaa sadarkaa kanatti ol fuudhamee wannumti maqammaan aanaa martiitu dubbatamuun anaaf gammachuu caalu. Amma Faatifaa iluun kenna as jira. Feemasiin kana caale hin jiru. Tokko hin jiru feemasii hangafni jara kana. Dhimma kana amma arra gartaniitiin diingatuma itti seennetiin jennaan mirkaannee hagana keessa deemne malee arra hin hojjennaadhaaf miti. Haadha faatellee haa ulfaattu haa galatoomtu kabajaan irra haa turu ulfinni irra haa turu. Reefuma tana galgaluma kana irratti sagalee kana qabneefi nu gargaari waan kana nu bira dhaabadhu jennee ammumatti hayyee argatta waan barbaaddan nuun jette maarree amma waan ani jedhu guyyaa isilleen itti nuu qabde guyyaa kana isilleen itti irratti nuu hojjatte masoon asirra hafanillee irratti nuu hojjatanii guyyaa san hayyootatu jira warra waan kana irratti gartaniitiin akka Mubaarak Musammaa gargaarsa warri beekan warra akka asliidha intala immoo ammallee deebi'eetiin asli micayyootii jedhu eeka warra akka maakii orootutu iyyuu jira kasanirraa hafeetiin jedhe baay'eetu jira ka'anii hin beeki kana hunda nu affeeranii baatiin baatii ramadaanaati wayita garteetiin namni hundi isaatu iyyuu gartee kennachuudhaaf keessi isaa hayyamamaa ta'e an duniyaa argatuu caala dhageettii argatuun kenna waan guddaa namni akkanaa hin jira ummanni akkanaa hin jira jechuu haa namni nu dhagahu. An izni rabbiitiin gaafa san bakka san taa'eetiin laayivii hin dabarsaafi kaameraa baneetiin argisiisa gaafa san inshallah rakkina bakka san jiru hundi isaatu kanaa miti ummata sanuuyyuu bahanii akka isaan waan isaan keessa jiran kallattiidhaan laalanitti hin goona tana qofa ammanta isinirraa barbaadu jechuu barbaadetiin inshallah rabbi barakaa isinii haa godhu rabbitu dhageettii isinitti godhe waan nuun jettan an amma birrii hin barbaadu. Tana bicha sagantaa kana qofa akka inni nuu milkaahu irratti akkamitti nuu hojjetamaadha inshallah. Jechi keessan ma wallahi inshallah ka nuti du'aa isin goona iluun fi waan ufiin sagantaa kana nuu haa bareechanii jettan isin. Ay wallahi. Isaanitti kennee jirra Rabbi isaan bareechan. Ay wallahi. Wallahi. Akkana wallahi.